Ashamaa harka fuunee qabeessa hordoftoota daawwattoota kiyya arra deebi'ee dhufeetiin jira. Nama jabaa tokko na biratti argama. Namni kun aartistoota gameeyyii keessaa nama tokko. Isinillee beekuu baattan irra baay'een keessan hogguun maqaa isaa dhabanii beektan jeetii yaada. Namni kun nama aartii keessatti umurii fixee dhaaliyaa asii ga'ee ammallee gaashabaaba jechuudha waan umurii fixee jennu miti. Garuu nama aartistii Halluu Daawwee, Almaas Tafarraa, Abdii Ibraahim isaan kanaa wajjin saahiba tahee akkasuma immoo saahiba hojii tahee wajjin carraaqaa ture jechuudha. Jundii Haaruun jedhama. Jundii Haaruun yeroo dhiyootti viidiyoo bareedduu qabanneetis as baana. Akkasittuu immoo badee ture nama bade baasuu irratti immoo Oromoon wal gargaara waan ta'eef nama kana hagasittuu bira haa dhaabbannu wallee takkallee taatu. Haadha siifnuuf as jira. As istuudiyootti wal garree. Duuba nama kana akkam goone jettan akka Oromootti namni kun nama dandeettii addaa qabu, nama wallee haasita qabu, akkasuma immoo nama garuu bakka isaan hin malle, bakka gartee itti carraaqasanii gad jiru jechuudha. Saniifuu waan nageetan isintu beekaa. Yeroo dhiyootti ammoo aan viidiyoo guutus qabadheetiin dhufaa. Ammaaf carraaqii irra jirraa. Isinis gama keessaniin nama kana akkam akka goonuu agarsiistu yaada akkanaa kanatti hin barbaada.